وان كان هجير أولتو دندوق أبنامني بكجرو خيست مقالا خيرو تنا خيست يو نمي تقول بيا عربا ديرت ولي قالني أشي ديمني واجر بوليسي أزدر اتفيدني لا تقولني قالتو مقالا سو بك هون تخيسا نمني بوليسي أمان لا خفلي هدوك أبيك والقالتو دندا هدوك أبيك جيبا ميديا خنا قبالا كوان قوتما تقلقلا غنما يجن كنامي أرشي دي seera guutti ammas ragaa itti argannaan qaxxita abbaa fedhe galchuu dandeessa maallaqa achittu waan kanarratti namuu irratti dalaguu danda'u qaba asii miti bakkuma fedhettu ilma namaa kana namni likkii wal galchuu danda'a haqa walirraa qaba akka oromummaatti akka gandummaa walitti aanu namni haqa walirraa qaba hatta haga hidhanii wal garafuu danda'u waliin qabna ture waan akkanaa namni gara biraatti wal dhiibee gosummaa gandummaa maali boo Galato mau farda. Thank you so much. Abdi ati warra wala qaba kana ajaja baasarra yani abawwan kun hadabatu jedha jirra ujolen te samma jetta toma jetta abdi bisuma. Lai doi. Abdi. Abdi bisuma. Ewa sagalen kiyani jira amma. Asli an kaleessalle dhiyengaddalle guyyaa sadimoo afur guutu abbaan feeti kijibdu naanji abbaan feeti fakkeessitu ji nama naga buusa araara buusa jee usmee fi hafarsoo kadhataa ture isaan kadhadhee dadhabnaan ofiifillee gadi ba'ee hamtuun afaaniin abaati ammallee arrabseen dhiifne obboleessoo hamtuu biratu dhalata waan bira dhalata lakkisaa waan kana dhaaba jennaan ni didani ani ijoollee walloodha dhuguma ajajuun danda'u garuu gaafa dhugaan dhufte hoo isaan dhugaadhaan fakkeessoo son taane hoo nama qabanii harkaa qabaatan as fidanii walloo ganda kamit dhalatee sagandi isaa gootin isaa adda baafannee dhugaan gadi dhiisan ijoollee walloo nama harkaa qabdu hunda ishiidha gadi dhiisisiifnee nagahan wajjin jiraachuun wal kabajuun wal jaalachuun akka kaleessatti itti fufaa yoo ofii isaaniitti rakkina qabaatan nuti waan goonuun qabnu sin jedhugaan jirtu kanuma. Baka ujolen gadhiisa ni isin gadhiisa. Omar akkon jiru. Gadhiisa. Qayyee fidaati nama dhugaan qaban nama harkaa qaban dhugaadhaan fakkeessoo sultaan kataati. Oromoon awaalaa wal qabdee viidiyoo irratti as laabii irratti wal gadhiisiftan gadhiisa Omar akkon jiru. Asillee alfidini achumatti gadhiisisiisi hiriyoota kee ijoolleen arsillee achumatti bakka jirtu hin godhaa. Na dhaggeeffadhoon ammoo osoo ati dhageessuu nama tokko gadan dhiisisiisa osoo ati dhageessuu dawwalee nama tokko gadan dhiisisiisa. ورب الكعبة ربي نترجع إسام في دنقة هاليسني في دنا هاليسني نما جولة نما قدان ديسيس جولة نما كان سلما يارت رفته لا تشوف ديسان أكسب والله لازم قد ديسيس يا أخي والله بوليان نوت مسلمة أمانتين كي نلقي وانا كاسين ولا يمو قد ديسيس وانتن ديس أكيد قوتو لقي فدا عمر أكيد قوتو مجاز نرى جوال ساتي تاتي بري ساتي تاتي واني كبو ريالتك والله ربي سير غيران فودني مجاز انقديسا والله واتك رافونا برفول ربي تتنغا فتمت نويسان سو همتو نتي دلنان دبا نتي دلنان عرمي ركي غلي ورمو رتي داركان في فرن مالي جيبا برا دينما كم نوف غديس لا بيجتا لا بيجرا سغالي كي نما كوما شانتو سغالي كي دغي فتا جرا كوشيني جدي لايف يوتك توغو با كوشيني يلا كوتا منا اسريت كوتا نجلا لالتي بكانجر يلا ماكا اكاس يا بيبي كي جغلا فكيسو ام بي كوني يو دغوا تاتي اف باني دغوا باني ولي تارارمنو اي اكاس انا غدي جولي ارسي غلطو والله اكاس ani wallahi hunda chala video keessa nati mira keessa kan arginan akwan obbolee tiki yitru wa wala tiri fada isa dugarabni lola asratti deema dur keessa kaati video keessa qofa turati daga because wala billah riyada gabarako wal bayna dufee jira umar wallo kanju kana gashila kana baabo darbate umar wallo kanju alaabaa dabbilisummaa oromoo mataa keedhatee jiru Umar wala cosa toko barreeffateere kino wala dastii keessa nama irraa hir'isiiftu akkase go gootummaa akkasatti beekna nuti ijoollee walloo kino asli ati harkisi nama hir'isu barreessaa jira Umar barreessi
Gara bitira gamiti. Rayyaadha. Bareeda jira jirtu. Jira mangilti kiyya. Girri ma miidiyaa kana gubbaa qabaa fidaa kanaani wal qabatte kan wal qabdaniitiin hin qabdee bira ta'aa jirta moo lafarratti wal loltan? Ati yawwaa tokko waan namtti itti himu. Ani tubii irraadhaa mana indirishiinee nageenya qabu ijoollee qabamte sana ijoollee rutiidha. Itti bilbileen gaddiitti ofii kiyyaa bilbila itti bilbilee mana indiris keessatti iddoo indiris dhaga'u. Itti gara gasheen guyyaa mana tulee isheenee naga barbaannaa ijoolleen gadhiifamte akka hin tunne jedhi tola jedhanii bu'an. Mana afartoo dhageetan afartoo nu barbaade lakkoota keessan dirga jedhe lakkoota dabaa keessan arge lakkoota hin dalan afartoo jecha. Ani guyyaa har'aa naga buutaa oolee inni gallaba kana ijoollee xiqqoo laayibirra fidanii ku'a maali jechaan wajjin dalan ijoollee tanam ijoollee arusii amma walooleen tan. Maali rakkoon biyyatee Oromoo walirratti bobbaatu inni iccitii walii nyaatu sakamii inni biyyatee walirratti bobbaatu sakamii baay'ee tuggaraan nyaata. Dhugaa Umar galatoome Umar Sembiye ka galatoome dhugaa asli mucaan kun dhugaa nama dhugaati. Wallahi rabbiin arge ani walin beeknullee lakkoofsa walillee hin qabnu mucaa kanaani nam jira gaafa mana hafarsoo sheenee hafarsoo lakkii waan kana dhaabii ijoollee miskiinii walitti darbuuf deema meera keessa galeetti dhaabi waan kanaa jedhee kadhatee mee maal goota jedheeni didee hayyee waan takkan barbaadu ani sihirraa hin dhimma qaba ijoollee arusirraa dhimma takkan qabu lakkoofsa kan keenaa ergi lookishinnaa ergi gaafa jedhuun biren jira jechuu mucaa kana wallahi azim dhugaadha jechuudha. Amma gaafii kiyya Umar isin kama waliin nagaya wajjin dalagattan loluma miidiyaa irraa kana dhageettanii achitti wal loltanii wal qabdaniire. Bakka kiyya naqabe shabaka kiyya naqabe asiri dhiifama. Umar karaarra jirta sagalee waatu si jalaa takkaa jira karaarra adabi. Anamba isa dhugaa rabbi waan namti nitti himu. Ani uummata kutaa Oromoo kudhan takka guutuu takka ishii addan baatu walqixaan jaaladha sittani maatili walqixa ishii walloo ta'e arsii ta'e jimma ta'e wallagga ta'e tokko naaf aandinu wallahi garuu guyyaa mana tulee dhageen tuleetti hime tuleen xayyee wanni ati jette dhugaanaan jedhe mana afartoo isheen afartoo hoo na barbaadde hoo si barbaadde kinooti ani lakkoota keessanitti erga na barbaadde siin barbaada. Lakkoota keessan ergee fi lakkoota keessa jala duwita lakkoota dabaa natti erge bilbili isaan dalagu afartoo maaliif lakkoota hin taane natti ergitaa jeen aboo ani bara gowwaa miti jee kanaan namatti lookshiin erga dhufee nama harka namni tara dhufee na tumuu qabu miskiina kalaas miskiina irraa gadi bu'aadha miskiina irraa raatuun barbaadinaadha ijoollee immoo arabatti bira fidee ijoollee arabni bira fidee narra raata gettonarra gadi bu'i taa'e uummata wallootti hin arrabsin uummanni walloo hoolaa miti nama keessan biyyatee dhalate baatii sagalitti yoo baratee yoo baratuu maateef namni garaa haadhaa keessatti baratu hin jiru namni guutuun namni karaa inni barate garaa haadhaa keessatti hin garaane garaa haadhaa keessatti hin baranne hundinuu biyyatee baatuma achii bahee baratee gara wanni kun waan itti wallaatatanii miti dhiiti afartoo jeeni ofii kiyya kadhee baay'ee tokko dadhabe afartoon garuu maal naan jee butee haadha keessanii talaakinoo amma walloo hoo asirratti fannifnee nama kudha shanii fiduu maal jedhe hayyee gaafa akkas ta'e ani biyyatee mandugummaan jeemu jiramti ijoollee walloo hundarra mandugummaan xiyya xinnoo taatetti gadi naqabanii gallaba kana ifaa mana tulee isheenillee naga buute ijoollee gadhiiftiite wilii deebi'anii mucaa xiqqaa qabanii daa'ima falata keef yeddeenan ani itti bilbilee gadhiiftu maal inni isaa falatan maali ilma namaa ta'e miti barani kutaa Oromoo yaa kuutuun anaaf tokko ilmi Oromoo tokko duun anaaf tokko wallahi rabbitti akka kan Bakka Umar amma miti arraba miidiyaa irratti namu anillee namu arrabsaa horaa namu akkuma fedhe afaanii waan ta'e. Aboo ani afartoo na dhaggeeffadhu asli na dhaggeeffadhu afartoo ta'e afaan ofii kana aaruutti jira. Utumetti ishii janiin tana ati dhaashee ta'uu hin beeku gurbattiitanii gurbattiin tun baay'ee afaan dabdu yoo namni naggaafatanii nagam biyyattu xinnoo afartoo kana taata malee mashiin dabduu dha'uun gurbatanii waliin galuu hin dandeenye biyyatti. Amma na dhagaye. Ani jara bira ijoolleen jiraattee jarallee fidee gadhiisise waan rakkoon qabu. Amma ijoollee meeqa qabdee si bira jiran? Namni tokko ba'ee jira tokkuma biyyatti tokkuma jira sanillee irraa hiikee jira biyyatti nagaa nyaata nyaatee qabbaneeffatee jira taa'aa jira ijoolleen ishiin tun gadhiifamnaan bakka dalagaa isatti fuudhee jeefte amta ta'a lamaan jeenu wallaahi billaa maali waan tokko walirra dalaguun mamnu'a nama tokko irratti badii dalaguun barbaade mucaa kanatti akkamtu akka obboleetti nama tumeetan tume biyyatti akka obboleetti nama tumetti illee kun tume malee mucaa kana miine wallaahi dhugaan tiim
Mucabira dhaqi umar itti haasane mucabira dhaqi itti dubbisi. Mucabira dhaqi itti dubbisi. Aduh bis lokot me obboleessa. Mucaalee biraa deemee jawab bilbilaa itti jecha malee deemee kaajii maddatan hiikee jeeme. Obboleewwan walamantu biyya ormaa keessatti wal dararaa jira dhuguma Deebi obboleessa. birat deebi. Dirqama kun obboleessa. Aboo sa'a lamaatan jeeme bilbilaan itti bilbilii yoo tan bilbila kashaafin garuu itti ni dhageetti. Amta sa'a lamaa deemtan biratti dhiitee dhufe wallahi billahi. Jimma birattan dhiitee itti bilbilii yoo tan bilbila. Anamta sa'a lamaa deemtan dhage. Amanaa hidhattee dhufte jimmaa biratti. Osoo numa dhatte wayya garuu dhaquun sitti ulfaate garuu gadi dhiifamuu Fagoon jeeme bara makiinaan hin jeemne fagoon jee bara riban jeemne saamira dhaquuf. Amanaa kaayattee dhufte. Ani asiri ani bilbila takkittiin mucaa gannaan dhiirsiisa biyyattii mucaa siniifan gadiisa bilbila keessatti eessanii dhaggeeffatuu dandeessanii garuu wanni meediyaa kanarra jeemu haa dhaabbatu. Dogongora dhibba. Asli mee carraa xiqqoo mee ni dubbadha. Waan gaarii hojjetaa jirtanii hundi keessanuu jechuudha galatooma. Nageenyi Asli barbaachisaadha. jara isaan ijoollee keenya qabeerurraa illee sheeritti godhaati fidaati isaaniileen akka gaddisa. Dhageeffadha tokkoffaa usmiyyeelleen hafarsolleen kan Daa'ima qabeessan fidaa mucaa kana qabe kana fidaadha. dhageeffadha. Kanatti waliin haa ta'u rakkoon qabu. Nama Effidan Omar Hasan Shoodde. Umar ture. Hasan Shoodde yoo as jala jiraatte lakkoofsa tokko isin laala. Hasan Shoodde. Namni tokko si bira jira yoo as jala jiraatte lakkoofsa tokko. Ramla dubbadhoo kaasan shaddoon tuqatu. Kuni waan gaariidha. Kuni gaffuruun waan gaariidha. Oromummaallee beekuun obbolummallee beekuun waan gaariidha. Ijoolleen keenyas kan asirra ol ba'uu carraa Bashaata sajadu abdi. kan carraa dhabdan jechuudha. Kaafarsoon isiniin bilbilin dhageeffadha. Kaafarsoon isiniin bilbilin yoo jiraattan Daa bashaashaa wannichi kun hundirraa haa furamu. Hasan Shoodde Ijoollee qabdanii jirtan gaffura. Wanni ilma namaati ni beeytanii ijoolleen ta'e naka qabdanillee kan miidhame hin jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Namni miidhan jiru bakka argetti keessaan itti bilbilee keessaan itti barreessee rabbii jedhaan hin tuqina obboleeyyanii boru saalfanna boru walis saalfanna ijoollee qabda jechuudha. Boru walis saalfannaa dhiisaan tuqina qabaatumaan dhiisa. Waan takka gahamtuu irratti yaadina jenneetumaan dubbachuu turre gasti irratti illee keessaallee kanuma dubbataa turre isinis ijoolleen illee warri qabdanii gaffurtanillee guddaa galatooma. Ijoolleen teennallee kun nama 5,000 jira. Wanti kun hundirraa ni furama immoo furameellaa immoo wanti hamtuu walitti yaaddan hin jettanii. Ijoolleen arsii yoo rabbii isin uume sodaata. Wanni kun nuufillee gaarii miti. Maqaa keenyaafillee gaarii miti. Sinigalee miti. Ijoolleen tun obboloota kenna. Dhiiga kenna. Gari irraa dhaydhuun jiru. Kun amma mucaa kana waan jiru. Looko akka obboleessa kiyyaatti tumeere garaana nyaate. Sinigalee miti. Dirqama obboleessi babar. Tokkoffaa asli maayini beektaa. Ramzaan dubbata. Dirqama kun obboleessu malee dhiiga. Foon garaa walitti hin jabaatu. Kanaaf ijoolleen kenna ka arsii kasi koomandoo jechuudha. Yoo ijoolleen walloo ilmi qal'aan tokko qabdanii isin bira jiraate amma sa'a kana gadhiisa. Yoo rabbi sodata wallahi gadhiisa. Firanjari garuu dhiisin. Asiri hoggatakka. Otoo gadhiisan taane laayivii kanarra dhufanidha. Asiri laayivii kanarra dhufanii otoo gadhiisan taane laayivii kanarra dhufanii akka nuyi dhufnetti mucaa biraa qaban nu garsiisanii nu fiitu biyyatee itti bilbilee biyyatee viidiyoon itti haatutti nu gartee gasinii dhiisa. Fiiti ijoollee biyyatee har'a mucaa ganama kana. Biyyatee ijoollee baaletti wajjin nyaana wajjin nu mucaa kana anama bilbila takkaan gadhiisisuu danda'u garuu ijoollee teessanirraa dubbadhaadha ijoolleen teessan akka viidiyoodhaan dhuftee mucaa ganuu dhiiftu tanuu barbaannu waan biraa barbaannu garuu immoo daalachaa fi fakkaattonni akka taara namni asirra deemanii biyyatee rarraasaa maalii jani nuyi biyyatee ilma oromoo kanaafu anu fiigi amma reefu hafarsoon nama meeqa qabneerra anilleen akkuma amma abdii akkuma Umar jedhu kana bilbila takkaaniin gadhiisisuu danda'an jenne hafarsoon amma reefu hafarsoo as fidi amma iyyee. Wal gadhiisa tiimni suudii kun wal beekami maa. Warri maal ture. Hafarsoo fidi ayyee ijoollee irra dawwalee akka ijoolleen illee dhuftee gadhiiftu. Takkaan dubbadha. Karaan dhiiraa hin fakkaate jedhanii dubartii fakkaate jedhan karaan dhiiraa buleeto mamaa kadhannee jirra afarsoo kadhannee jirra aboolakki wanni kun imalatti gara badatti jedhu jira. Ijoollee qabuun barbaadini waa tokkollee jeen jira.
Okay. Umar na dhaggeeffadha waan tokkoon isin hima. Namni Suudii na beeka jeetii yaada. Alhamdulillah. Irra caalaan parsantii 96 ni beektanii mi? Wanni kun biraankii ta'us dhugaa ta'us namni Umar maayikii qabadhu. asli muyuutii qabadhu. Ni dhageessan isin hundi keessan. Ani Oromoo waan murteessitiin fudhadha. Yoo wanni kun ka dhugaa ta'e tokkoffaa qaceelaa wanni biyyaa baataniif hojiidha. Hojii keessan irratti. Lakkii warra jee garuu aslii na amani nama 5,000 irratti waada siiseen. Nama waan akkanaa hojjetu hunda isaanii dabarsinee kennina. Yoo jettan ani qobbii. Munir mee sodaachisaa akkanaa dhiisi. Sodaachisaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Nama sodaachisaa akkanaa dhiisi. Dhimmi Rakkoon hin jiru. Anaa waada siin. Aboo dhiisi sodaachisaa akkana. Anuu Suudii jira mee na qabsiisi. Kan Munir eessa teettee eessaa ijoollee sodaachisaa waan akkanaa kana dhiisaa ofillee. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Namni karaa nama doorsisu hin jiru. Munir keenya. Nuti amma afaan nagaatiin karaa nagaatiin walii galtee afaan irraa. Sodaa takka hin qabnu nuyi. Ofitti amantummaa fudhannee dalannee shurtaadhaa miti. Abbaa shurtaa xayyaaraan ergaadhaa gannutti dhiitaa inni barbaadan. Tiivi bar shortaan gaafa Itoophiyaa dhuftu yoo si argite bar wajjin qabdee harka duuba siiti bar katumee fi katuma mellee shortaan wajjin siiti Munir nurra beeyta. Teeti bakka wayyaa qabdu jirtaati waan Rakkoon hin jiru. Ani dhiisi. Kama akkasii kana dhiisi.